san keessa Abiy keessa galee yeeyyiin gogaa hoolaa uffate wayii seeneetuma sirbannisi innillee gammadee lammaa tanatti dhiyaate looyaal ta'e waan lammaan jedhu dalagaa waan lammaan nyaadhu jedhe nyaata waan lammaan uffadhu jedhe uffata yoo lammaan ciisi jedhe hin ciisa yoo lammaan ka'i jedhe ni ka'a yoo lammaan kophee kiyya naa hidhi jedhe kophee isaa gad jedhee hidha rabbii jedhi lammaadhaaf dhaqeetuma akka nama malaa'ikaa wayii ergamee fi waa takka nama Abiy jedhamu kana shakkuu hin danda'u lammaan jechuudha sii galee nama dhaqeetuma Oromoo naashinaalistii ta'ee ni yaadatti yoo ta'e lammaan maal godhe beektaa ayyaana jala bultii ayyaana waggaa Itoophiyaa takka ture lammaan pirezidaantiidha Abiy waajjira dhaabaa jirti dhaqiitii galma abbaa gadaa Adaamaatti Oromiyaan ni bilisooma jedhii haasee jedheetu lammaa Abiyyiin erga beeki yoo lammaan waan kana pirezidaantii ta'ee dubbachuu hin danda'u Oromiyaan ni bilisoomti jedhee biyya ofiifuu bushaa jiru yaadi keessatti biyya bushaa jirtu akkasiin jettu gurbaa xiqqoo gadi harka gadii jirtu kana dhaqiitii haasawa bakka pirezidaantii bu'eetu haasawa godha beektaa ergamee gaafsan achi turre bakka pirezidaantiin na erge nama sin jaalattan pirezidaantii keenya Lammaa Magarsaan na erge jedhee Abiyyi haasawa isaa akkasiin ol qabee isumaan isinii dubbisa jedheetu yaa uummata Oromoo bakka gammaddee ayyaana gaarii siif haa ta'u qabsoonni itti jiru kun haga galma ga'uutti wanni dhaabbatu jiru jedhee erga haasee dhuma isaarra Oromiyaan ni bilisoomti jedhee harka isaa akkas godheetu waltajjii irraa bu'ee beektaa Abiy Ahmed kun rabbii jedhii nama kana akkamiin shakkita nama akkasii perform godhu nama akkas diraamaa keessatti taatoo akka barbaade sii taphatu lammaan maal godheetu shakka nama nani qabu dhadheetu ofitti aansee sii galee gaa laalladha hiriira san keessatti tiim lammaa keessatti nama nani qabu nama nani irratti rilaayee godhu yoon du'e nama gumaa koo baasu jedhee nutti hima beektaa rabbii jedhe yeroo mataa kiyya kan na dhukkubsu gaafa nu yaamu yoon du'e gumaa kiyya kan baasu Abiy Ahmed mun jedha lamma rabbi awwaansisu kun qabu immaani gara booda politikaas nama Oromoo dhumtaa ofaa dandeessee bilisoomtee dimokiraasii mataa ishiitiin haa jettuudha malee fixadheera waa'ee siyaasaa aangoof bolola maali an barsiisaadha nan barsiisee jiraadha wanni sobuuf hin qabu sin jedhee yoon du'e gumaa kiyya namni naa baasu Abiyyi nan jedhee amane jechuun qulqullummaa Lammaa Magarsaa fi Abiyyi ammoo dhuftee jala seentee akkasiin inni amanee hiriira isaa nama itti aanee jiru nama lammaffaa jenna beektaa Oromiyaa raggaabsa Abiyyi nama lammaffaa nama tokkoffaa Abiyyi maqaadhaan akkas number 1 number 2 jenna beektaa ijoollee yeroo san namoonni achi turre gaafa sun number 1 argattee jedhama argadde jenna number 2 jira gaafsan number 2 na argee bar jetti mucaan tokko Jawaariin argadhu naan jedhanii maal jetti namni jira wanni tattaphatamu yeroo san number 1 number 2 ta'anii tattaphatan number 1 Lammaa number 2 Abiyyi gaafsan so shakkii waan hin turree fi yeroo sanatti nami waama takka haasa'u jira Oromoonii fi keessaa alaan mootummaa keessaa mootummaa alaan qonnaan bulaa fi daldalaan nami hundi jaarsaa jaartiin hunda afaan takka haasa'e wanni si shakkisiisu hin jiru waan sana keessaa qophaa'anii yaadi keessattis dubbiin akka dhalatu godhanii jijjiiramni dhufuu qaba dirqisiisuu sanatti gaafa deeman egaa achitti